Yo harka foonee kabajamtoota hordoftoota keenya har'ammoo viidiyoo bifaan adda ta'e tokko qabadee isinii dhiyaatee jira. Viidiyoon kun immoo maal agarsiisatti fakkaata? Ofirree jechuun nama ofirra dubbatu. Chiikii wayii yeroo janajjana jechuun kun afaan Oromootiin maal isinitti fakkaata? Torbaa torbee jechuudha. Yeroo qirqirsuu jechuudha. So keessan seeniin kaa'ee qirqirsuutti bashannansiisu shaashaa isin gochuu qabu. Comment, like, share, wait. Har'a ammoo viidiyoo bifaan adda ta'e tokko qabadee isin dhiyaatee jira. Viidiyoo kana irratti kan hojjetu anuma akkamitti itti of kaasee itti of tuulee jechuudha. Of irreedha mata dureen isaa kana fakkaata. Ani jechuun safara kana keessatti namni nan beekne hin jiru. Maanti beekami maal? Hin beektaa? Dhageettii maali? Namni tokkoyyuu jechuudha. Safara kana keessatti namni tokkoyyuu na dura jiru hin jiru. Tokko jechuun latti muudina irratti qabachuu barbaade xiqqooma ishiitti baarii natti godhuuf jedhu akkana jedhe kaaniin kee na qabaa na gadhiisa mana dhugaatii keessallee jedhe na qabaa gan na dhiisa naliidhaan na qabaa jedhe jiruma itti mi'an na qabaa nama kana na argatti isinillee idaa keessatti na qabaa jedhe itti me Kau di mana kat? Anak masih tu jiran lagi kan? Barang jagni mama ke kana tu go tu. Lama. Enggak go kalau dulu mana? Kalau saya buka pasar ni jasa ni. Iya betul. Mana gisti nama? Akan gisti naga ni lah. Ini kurban ini dia mana? Asude gambar ada ni di situ tu kau wajib sude lah habis. Kurban syar bi magai kerana tu. Syar bi kerana tu. Achi booda mucaa fuudhee asirra kaadhee deemaani irraanfadhe. Waan ilmeen irra jirtu yoo ta'e irraanfadhe fuudhee galee jaakeettii kiyya baafadhee fannisa yoo jedhu biratti dhabne. Seenaan kiyya bal'aa. Waan ajaa'iba. Seenaa ajaa'iba. Dhageettee mere? Kana kana irratti namni argine martuu na jala gajjira nati siraati mataa kiyyaan suuqa beekanii maala kana biibii wajjin bulurri Kana duuba ifat. Nama garam deemne tere. amma shaashaa irraa jenna amma raajarati kan jirata warra safara keessa akka shoor baay'ee lama bukti tadi ni, awak ni kita lagi. Wani hari ini kita sama dengan dia orang. Bukti haramu. Iban ni har achiiki qabatee dhufee iyyuu hara. Ajaiba yoo Ajaiba wallahi. Akkami qabatee dhufee aboo? yaa warama. Irwa kootu be. Amma nuti isaanii itti mee birrii biroon fudha wayiitti kenne safara keessa oolti. Laa biroon fudha wayiitti ni birraa asuma illee jaa. Kootu. Arremuu maaltu seef ganda keessatti deemtee namoonni ka'a. Wallahi maal fakkaataa yoo fi kutuudhaan godhatee aboo? Laali mee. Cabduu. Akkana fakkaatee ciitii bareedu sana akkana bareedu sana qabattee deemtaa? Sillee ciikisii hojii deema. Qarshii yoo kiisii keessaa qabda waan gabbatu waan shaayii qabu ni qabda. Mee waa sirra fuutee jira. Silaa waan qabdu. Ati silaa waan qabdu waan sirra fuutee deema qabdee. Aboo irraa qaadee. Maatiin jalan duuba. Waan barbaade waan shaayii fa'aa barbaade. Barcaamaan kennee bira.
Maal ati sila maanti isaanii akkana barsiiftee moo? Bareechuun beektii warri keenya kun beektaa amaluma warra keenyaa. Maal isaa sodaatti silaa mallaqatti kennite? Kunniina. Ammallee waan arganna gaafatan beektaa? Ayyee bakka namatti sodaatu miidhamni Kana booda jechuun kana keessatti waan barbaadu maqaa xiyyaa fudhachuu dandeetta. Amma xiqqoon ariifataa beekte ijoolleen biraallee shamarran biraallee wayii na barbaadanii Haya bakka gasti kiyya haa gizee biraa narraan badini wala garraayee. Zadaatini waan kiyyanoo Aroo madakkaru ko ati jiraanna ammaa tura sodaansitti. ayyee ittiin maal jechuun argan beekoo jennaan abbaan fedhan beekaa Anuu si beekaa. baankii seentee maqaa kiyyaa mudate. Okay, are you ready? Yeah, I'm ready. Okay, I'm going to ask you some questions. Oromoo bifachiifis. Ayyee gaaffii si gaafadha. Haayee na gaafadhu. Subscribe jechuun maal jechuu ta'e beektaa? Hin beeku yoo jedhan. Subscribe hin beektu? Ayyee gaaffii si gaafadha gaaffii lama gaafadha. Subscribe jechuun wanta diimtu sana. Wanta diimtuu kam? Diimtuun baay'ee jira. Kaakaa lubbu qirxii qabdu takka. Qirxii qabdu. Maali biqiltiin maali? Onnee jechuudha. Dura qabatara dhibee. Wallaahi nuudii qabataa hin jirru. Intini qabataa jirru. Haala kanaan sitti Laallaan. bakkeessa Amma gaaffii ani si gaafadhu kana jechuudha. Eshi. Yoo na deebiste. Dhugumaanuu ati nama subscribe beeku. Na gaafadhu rakkoon qabu na gaafadhu. Ayyee gaaffii kee tokkoffaa jechuun Eshi. dubartiidhaaf ulmaa baate yoo jenne dhiiraaf maal jenna? Balbala ba'ee. Egaa dubartiin fakkana jaartiin isaa deettee Beeku waan Oromoo Siree cabsii bahi jedhama. inni moo Okay, isaan Dhiira. Ulmaa bahi jedhama bakka. mee guruppii keenya keessa waan ta'e maal bisimti dhaga'ama? Gammachuu guddaa haadha jedhamee nutti dhagahame abo. Ani immoo sirba Taaddalaa Gammachuu nutti dhaga'ama. Viidiyochi kun baay'ee akka isinitti tole hedduun abdii qaba. Viidiyoo keenya kana immoo yoo jaalattanii jettanii hiriyoota keessan irratti affeeraa nu jajjabeessuudhaafis karaa kamiinuu FB irrattis Kemboon Tube yoo jettan nu argattanii, Instagram irratti Kemboon Tube yoo jettan nu argattanii, Twitter irrattis Kemboon Tube yoo jettan nu argattanii. Akkasuma YouTubein keenya immoo kan argitan kana subscribe nu godhaa, like, share nu godhaa, hiriyoota keessan irratti affeeraa. Namoonni dandeettii keessanii namoonni yaada qabdan yaada keessanii waan qabdan bira karaabatan gabanumaa kan ta'an gaafanna. Gama fuulduraatti immoo shoo guddaa tokko televezyiinii irratti qabannee isiniif yeroo gabaabaa keessatti hanga sittuu salmaan tapha gabaabaa kanaa waliin tura jechuudha. Uummata Oromoo bal'aa, uummata Oromoo jabaa, uummata qaalii isin jaalannaa isin jaalattanii abdii qabna.